maashaallah harallee soofaa nama hedduu bakka tokko qabadhee isin dhufe jira isin yaada jira isin illee kan yaaddanni beeka isin jecha soofaa nama hedduu bakka tokko qabannee isin dhufneerra carqii isaatii fi diizaayinii isaa guyyaa guyyaarra jira keessumayyuu carqii isaa kan har'a baasne boruutti hin deebisnu sababni isaa akka filannuuf illee isin mijatuuf namoonni hedduun jaalattanii soofaa kana hedduu jaalattanii isinitti tolee filannoo keessan isa kan akka godhaartan ni beeka sanumaaf jecha carqii isaa guyyaa guyyaarra isin jira diizaayinii haarawaan isin finna haa ta'u malee garuu carqiin nuti finnu sun carqii oriijinaalii fi carqii quality isinillee filannoo keessan tolcha viidiyoo kana hanga xumuraatti like subscribe godha hanga xumuraatti ilaalaa isinin jedha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaallatamtoota kabajamtoota hordoftoota Sulaayim show jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan kiyya isin bira haaziraatu jecha hedduu isin yaadee jira hedduu isin yaadee jira isinillee akkana yaaddaan abdii guddaa isinirraa qaba anillee hedduu isin yaadee jira guyyaa takka yoo isinirraa oolu hedduu isin yaadee jechuudha garuu haalli jireenyaa ta'eeyyuu nama hin mijatu waan ta'eef guyyaa guyyaarraa viidiyoo gadhiisuun baay'ee natti ulfaate sababa saniif jechaadha warroonni maatii kiyyataa ta'an hiriyoota keessan share godhaa warroonni maatii hin taane subscribe gochuun maatii naaf ta'a akkasuma akkuma seentanii laayikii tuquun raanfatinaa isin jecha hordoftoota kiyyaa soofaa hedduu bareedaa ta'eef akkasuma soofaa fudhatama guddaa fi hedduu nu biratti jaalatame kan nam hedduu qabadhee isin dhufee jira jechuudha kan qofa osoo hin taane kan biraallee hin jira jechuudha soofaa nama hedduuti isinillee hamma xumuraatti na wajjin turaa isin jira akkuma argitan kana gimmashni tokko carqii gimmashni tokko leezariidha haa ta'u malee garuu carqiin yeroo hundaa yeroodhaan diizaayinii isaa jijjiira finna maaliif jennaaniin ijji namaa kan tokko argite akka maraacii hedduu argattaniif yookaan filannoo keessan akka isinii baay'atuu fi sababa saniif jecha akkana isiniif inne majlisni kun yookaan soofaan kun jechuudha soofaan jedhi majlisa jedhan namoonni hedduun jechuudha maaliif jaalatama isaa hedduu waan qabdaniif jechuudha akkuma san argitan kana soofaan kun jechuudha kan nam 11 teessisuudha hedduu namatti tola maashaallaadha maalirraa dalagamaa warroonni jetanii kinoo inni jidduun kun koornariidha jechuudha yookaan maazaniidha jechuudha mukaa fi akkasuma boondidii fi ispoonjiillee dabalatee carqii kanaan akkana leezarii walirraa deemu waa hedduurraa dalagama carqiin isaa kun carqii oriijinaalidha carqii haqatu sanii miti carqii oriijinaalidha mee ilaalaa ija keessan hanga fedhan osoo faaqanii carqii haqatu sanii miti carqii oriijinaalidha isin hordoftoota kiyya carqiin bilillichi haqatullee hin jira inni kun garuu ka haqatu sanii miti carqii oriijinaalii fi carqii hedduu namatti tolu beebtiraasii meeqa qabaa warroonni jettanii beebtiraasii 7 qaba jechuudha gaafii kana namoonni hedduun na gaafatan beebtiraasii hangam Zulat soofaan abbaa 11 kun jettanii namni hedduu na gaafatan beebtiraasii 7 qaba akkuma isin argitan kana boonditi irraa hojjetama maashaallaadha hedduu bareedaadha akkasuma nam tokko keessaan dhufanii hiqoomni isaa yookaan kwaalitiin isaa hangami jedhanii nama gaafatan yeroo hedduu radeebisni difimee jira kwaalitiin isaa tsadditti ka jedhee maashaallaadha garuu majlisa boondiidhaan walitti dhufu majlisa boondiitu caala haa ta'u malee gatiidhaaf kana wayyasin jedhe gatiin isaa 100 fi 10 qofa jechuudha itti aansee kan nama sagalteessisu isin geessa kan nama sagalteessisuudha inni kuni maashaallah hedduu bareeda akkuma isin argitan kana kunillee baay'ee bareedaadha hedduu jaaladhee jira algaa ofirraa hin qabu achi booda wanti hundi isaa diizaayinii isaa hundi kan nama 11 sanii wal fakkaataadha jechuudha wanni inni ofirraa hin qabne algaa qofa akkaataan hodhama isaallee wanti hundi isaa maashaallah hedduu namatti tolaadha jechuudha akkuma isin argitan kana karariin isaa goommaniidha goommanii fi leezarii bunni wal keessa makamee jechuudha leezariin kun leezarii bunni bifa gurraachaatti dabu wal keessa makatee jechuudha maashaallah ajaa'iba bareeda maachol godhalle carqii maachol godhuun ala kun walitti hin dabalamu namoonni barbaadan bitadha sin jedha inni kun abbaa tokkooti maashaallah ajaa'iba bareeda hedduu bareeda waan ta'eef namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtan bitadha sin jedha gatiin isaa birrii 95 qofa jechuudha namoonni bitachuu barbaadanii fi namoonni hajamtanii ajajaadhaa bitadhaa sin jedha kan nam 9ti nama lama qofa garaagarummaa qaba kun kan nama 9ti kun kan nam 11ti namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtan isa kanallee bitachuu ni dandeettan sin jedha hordoftoota kiyya maashaallaadha hedduu bareeda ajaa'iba waan ta'eef akkana fakkaata ittaansi ammallee kan nama 11 teessisu isinitti mul'isa kan nama 11 teessisu kararii kanaan kanan durallee bahee jira ammallee garuu jaalatanii irra deebi'anii ajajataniiranii soofaan kun hedduu jaalatamee jira maashaallah isinin jee jira akkasuma kana qofaa miti warroonni ajajana biraa qabu soofaa kana aalama isinin jedha wallaahi yoo xiqqaate gara nama 8 ta'a
nama hedduutu qaba. Sababni inni akkasitti irra deebi'anii ajajatanii fi hiriyoonni isaanii ajajatanii itti himanii meeshaa jaalatanii hiriyaa ofii tabiraa erganii akkasi baay'atee namni jechuudha. Argitanii meeshaan kun osoo meeshaa oriijinaali meeshaa bareedaa ta'uu baatee hiriyaan ofii sun hiriyaa ofii hin ergitu. Maaliif jennaan ka ofii sanirra jeelti waan ta'eef keessumaayyuu jechuudha namoonni hedduun ragaa nuuf baatan meeshaan keenya meeshaa kwaalitii fi meeshaa oriijinaalidha jechuudha. Isinillee ni beektanii meeshaa cidditti jedhe meeshaa kwaalitii meeshaa oriijinaalidha jechuudha. Meeshaan nu qopheessinu maaliif jennaan amaanaan nabaadha itti malee na nyaadhaan jettu amaanaan baay'ee ulfaatti wanta kana yeroo itti seenanuyyuu dirqama hin baha jedhanii of amansiisanitti seenan waan ta'eef yoo hin dandeenye isuma yoo danda'an ammoo amaanaa namaa eeganii akka namni qalbiin namaa jaalattuuf akka qalbiin namaa barbaadutti dalaguudhaaf jechuudha. Itti keessumaanuyyuu meeshaa fannicheraa ofii kiyyaa waan oomishuuf ogeessa kiyyaan meeshaan homa takka illee meeshaa oriijinaal kwaalitii irraa isin qopheessa shakkiin takka hin jiru maaliif ofii kiyyaa of bira oomisha ogeessa kiyyaan oomisha meeshaa qulqullina qabuu fi meeshaa yeroo kamuu yeroo galtanii itti fayyadamtanii fi yoo maatii keessaniif illee ta'e meeshaa irraa gammaddanidha jechuudha. Soofaan kun illee akkuma isin argitan kanam kudha tokkooti jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda ajaa'ibatti koornariin isaa kinooti jidduun isaa kun koornariidha yookaan maazaniidha jechuudha. Nam kudha tokko teessisa maashaallah hedduu bareeda hanga fedha yoo faaqaan kan luqqa'uu sanii miti jechuudha. Qeensa qaba miila lamee qeensa kiyyaan hanga fedha yoo faaqee kan luqqa'uu sanii miti. Namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan jedha gatiin isaa birrii kuma 100 fi 10 kan nam 11 teessisu teebilii qaba warroonni jettan teebilii ofii keessanii irra jettan yoo kan mukaa ta'e teebilii birrii 15 yoo kan carqii kanarraa dalagamu ta'e 18 sun filannoo keessaniin irra daleessifattan soofaan kamuu ta'e soofaan kwaalitiin kamuu quality ka ta'e kan gatiin isaa gadi bu'u quality isaa gadi bu'u ta'e hundinuyyuu jechaadha. Teebilii hin qabu teebilii ofii keessanii irra dalasiifatan kan teebilii qabu majlisa qofa isa kana qofa miti kan biraatti illee isin keessa daa'ina wajjin isin jedha hordoftoota kiyya kan nama hedduu qabadheera jedhee isinitti mul'isee jira. Akkuma isin argitan kana soofaan kun soofaa nam 7 teessisu inni anammaan bira jiru kun kan nama 2ti jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah inni kun ammoo kan nam 3ti jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda namoonni barbaadan kararii barbaadanii fi dizaayinii barbaadanii achuun dandeettanii beeftiraasii qaba inni kun kan nam tokko jechuudha. Walii galatti kan nama 7 jechuudha. Namoonni jaalatanii fi namoonni barbaadanii ajajachuun ni dandeettanii isin jira akkaataa hojjechiifame isaa hunda isaallee isinitti mul'isa. Akkuma isin argitan kana miilli isaa sibiila jechuudha. Yoo barbaadan sibiila hin barbaanne jettanii kan boca mukaa irraallee isiniif hojjechuu ni dandeenya. Inni kun garuu sibiila abbaa tokkooti jechuudha. Akkuma isin argitan kana beeftiraasii qaba jechuudha. Maashaallah meeshaa oriijinaalii fi meeshaa kwaaliitiidha kan inni irraa dalagamu boondii irraa dalagama jechuudha. Hordoftoota kiyya maal irraa dalagama jechuu dandeettanii boondii irraa dalagama haa ta'u malee gatiin isaa xiqqoo kan irra ol qaala haadha jechuudha. Akkuma isin beektan gatiin isaa kan irra ni dabala jechuudha. Kan nam 11 teessisurra isa kanatu dabala jechuudha. Maaliif kisalaa inni kun nam 7 kun nam 11 gatiin maaliif kun caale jechuu dandeettanii akkasuma inni kun dizaayiniin isaallee wanti hundi isaayyuu kan irraa adda jechuudha. Akkuma isin argitan kana hedduu bareedaadha jechuudha. Kararii kanaan filatanii kanaan durallee kararii kanaan baasnee turre ammallee garuu irra deebinee kararii kanaan baasnee jirra jechuudha. Kararii ka barbaadan filadhaa isinin jedha. Yoo barbaadan gurguddaa lamaan kan wal fakkeessitanii xixiqqaa lamaan sanillee bifa addaallee godhuu dandeettan jechuudha. Akka maachii gootan jechuudha. Meeshaan magaraajaa ta'u minxaafi waan wayitiin akka maachii isinii ta'u soofama kana kararii lamaan godhuu dandeettan jechuudha. Kana isinin jedhu isinitti mul'isa kararii lamaan akka barbaadanitti godhuu dandeettanii fakkeenyaaf akkami kararii lama goon hojjettan anatu isinitti mul'isa. Fakkeenyaaf footoo as keessa footoo tokko fuudhee isinitti haa mul'isu dizaayinii isaa kana dura isin hubachiisa istaayiliin inni ittiin hodhamellee akkana kaameraa irratti baay'ee hin mul'atu garuu qaama yoo bira gahanii ilaalanii hedduu bareeda jechuudha. Kaameraa irratti baay'ee namaa hin mul'atu ifa baay'ee namaa hin ta'u garuu baay'ee bareeda jechuudha yoo bira gahanii ilaalan.